Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tamsaasa kallattii stuudiyoo keenyaas stuudiyoo BBC as magaalaa Naayiroobii jirurraa simbiraan gahuudha kallattiidhaan Facebook irratti nu hordofaa jirtu akkuma guyyaa guyyaadhaan goonu har'as ogeessa tokko qabanneeti kan jiru irra hedduu waa'ee weerara addunyaa raasaa jiru Coronavirus yookiin COVID-19 kan mari'annu ta'a. Ameerikaarraa ogeessa fayyaa dhibee kanarraa dandamate tokko affeerree jirra Dassuu Dabalaa jedhama. Isa wajjin gaaffii kaasaa marii taasisaa kan si wajjin turu ta'a daqiiqaa 30 itti aananiif isinis akkasuma gaaffilee qabdan nuuf ergaa hirmaachaa nu waliin turuu dandeessu isiniin jenna irra deebiidhaan baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenna. Dassuu atillee baga nagaadhaan dhufte. Galatooma ulfaadha BBC Afaan Oromoo carraa kana naalaachuu keessaniif baay'een isin galateeffadhaan illee. Baay'ee galatoomi irraa akkuma nama jedhe irra hedduu waa'ee Coronavirusii haasa'uudhaaf deemna garuu sana dura mee wanbaraatti akka dhalatte odeeffannoo qaba. Mee waa'ee lafa wanbaraaf nama wanbaraa waan gabaabaa akkamitti yaadatta waanaan jedhu. Baay'eessa bareedaadha. Akkuma jettan maqaan koo Dassuu Dabalaati. Dhaladhee kan inni guddadhe godina Matakkali aanaa bulanii ganda Goongoo jedhamutti. Egaa namni akka walitti qabaatti namoonni baay'een wanbaraan beeku naannoo Matakkali. Matakkal garuu aanota torba qaba. Aanota kana keessaati aanaan wanbaraa jira, aanaan bulan jira, aanaan dibaatii jira, warri kaanis jiru. Keessumatti namoonni keenya kan isaan baay'inaan jiraatanii aanota sadan kana keessa jechaadha. Ani akka carraa kana dhaladhee guddadhee aanaa bulan keessatti wanbaris nutti dhiyoodha jechaadha. Egaa achumattanii barumsa koo baradhee amma 12tti xumure. Ergasiiti naan barumsa koo digirii koo isa jalqabaa Harammaa Yuunivarsiitiitti baradhee Cooperative Accounting and Auditing dhaan achitti eebbifame. Waggoota 2 fi achuma Harammaa Yuunivarsiitiitti barsiisee erga sana booda Yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiilootti MBA tun baradhaa jiruun carraa biyya kana argadhee gara biyya Ameerikaa dhufe. Ergan gara kana dhufe booda egaati gara fayyaatti jijjiiree jechaadha. Barumsa koo amma kana Register Nursiidha. As biyya Ameerikaa kana keessatti Steetii Luwiziyaanaa magaalaa New Orleans keessa jiraadha jechaadha. Baay'ee galatoomi kallattiidhumaan mee gara dhimma ijoo keenya har'aatti ce'a. Ati Coronavirusii irraa akka dandamatte yookiin COVID-19 kana si qabee akka dandamatte quban qaba. Namni hedduun vaayirasii kanaan qabamuu gaafa jedhu rifaatu jira waan adda addaatu jira. Mee miirri si bira ture akkam ture gaaf jalqaba qabamuu kee gaafa bartu akkam ture miirris ture mee sana yaadachiisi. Egaati ani yeroo jalqabaa waan yeroo bakka hojiitti kan inni waan kanatti kontaaktii kanan godhe nama dhukkuba kana qabu wajjini. Bakka hojiitti nama dhukkuba kan biraatiin dhufe dhukkuba sana qabamuu isaatuun beekamiin nama sana wajjin hojjenne namoota ijoollee hojjettoota gara nama 7 ta'an kan dhukkuba sanaan qabamne. Egaati mallattoon inni jalqabaa ani ofirratti arge qaama koo baay'ee na caccabsee achiiti ganama awwa qaama keenyaa cheekii godhutu hojiin seeniin dura qaamni koo awwi qaama kootii xinnoo ol ba'ee ture amma sanatti nan dhukkubne ture erga sanaati na qufaasisuu jalqabee qufaasa gogaa na qufaasa ture sana booda gara bakka itti qoratamnee waan sana cheekii godhamu deeme qoratame guyyoota murtaa'an booda kan pozitiivii ta'e natti himanii erga sanaati yaalii barbaachisaa ta'e irratti fookasii godhee ani manan ture mana yaalaas hin deemne ofii makootiin of yaale qorichas hin fudhanne sappoortiif keerii dhumaan inni dandamadhe jechaadha akka walitti qabaatti. Meetikooshii keessumaa amma warri dhibee kanaan qabamanii gara mana yaalaa hin deemin warri manatti of yaalan akka ammatti goote jechaadha. Maalidha akkamitti of yaalu maal gochaa turte mee ati muuxannoo kee xiqqoo osoo nutti himte? I think waan barbaachisaa ta'u jedhee ani yaadu qabxii 3 kaasuun barbaada waan kanarratti. Inni jalqabaa
of dhiphisuu dhiisuudha. Stressii gadi buusuudha. Maaliifi qaama keenya yoo stressii goone waan sanaan yoo yaaddoo keessa galle tokkoffaa waan gochuu qabnu irratti xiyyeeffannee waan sana gochuu hin dandeenye. Yaadni keenya bittinnaa jechaadha. Lammaffaa immoo qaamni keenya mataa isaatiin stressii innaa goone toxic substance waan produce godhuu fi immune systemii keenya baay'ee gadi buusaa jechaadha. Kanaaf of dhiphisuu dhiisuun isa jalqabaati. Qabxiin inni lammaffaa waan dhugamu bishaan haa ta'u, wanta akka shayii haa ta'u, waan ho'aa haa ta'u guyyaa guutuu dhuguudha. Kana gochuun baay'ee karaa garaagaraatiin gargaara. Tokkoffaa qaama keenya keessaa vaayirasii jiru sana wash out godhee qaama keenya keessaa akka baasuu nu gargaara. Lammaffaa immoo kidnii keenya miidha. Sombatti aansee kan qaamni keenya inni miidhamu kalee keenya jechaadha. Namoonni baay'een daayaalisiisii irra turan dhukkuba kanaan namoonni qabaman. Kanaaf bishaan baay'ee dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo exersaayisii gochuun barbaachisaadha. Yoo danda'ame yoo dandeenye diida baanee adeemuu dandeenye baay'ee barbaachisaadha. Wookii gochuun akkasumas immoo arreeduun waan akkasii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana gochuu dadhabne immoo deep breath exercise isa jennu qilleensa gara somba keenyaatti guddifnee fudhannee sakandii 10 holdii goonee qabne maal goonaa dandeettii somba keenyaa guddifna jechaadha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Maaliifi namoonni baay'een kan isaan miidhamanii somba isaanii keessas innaa seenee vaayirasiin kuni somba isaanii keessatti akka bishaan kuufamu godha. Inni kun immoo nimooniyaa fida jechaadha. Nimooniyaa sanatti waa ammaachaa adeemee namoonni hafuura isaanii deeffachuu yookaan argansuu isaanii irratti dhiibbaa agarsiisaa deema. Inni kun egaa yoo itti cimaa deeme namoonni akka isaan hafuura gaffatanii yookaan breathingin isaanii akka inni functionii godhee namoonni sun akka isaan jiraatanii akka isaan hin jiraanne gochuu danda'a jechaadha. Breathing isaanii waan gadi bu'uuf. Kanaaf inni guddaan xiyyeeffannoo nuti gochuu qabnu waan gochuu qabnu irratti wantoota kanarratti xiyyeeffannee sombi keenya dandeettiin somba keenya akka dabalu lung capacity isa jennu sana jechaadha. Isa viral capacity inni jennu kuni waa qilleensa gara keessaatti fudhannu sombi keenya baay'ee guddata yookaan expandii godha jechaadha. Expandii gochuu waa danda'e qilleensa guddaa fudhachuu dandeenya. Vaayirasiin kun garuu expandii isa godhu sana yookaan somba keenya isa bal'atu sana gadi buusa jechaadha. Dandeettii isaa gadi buusaa deema. Kana ofirraa ittisuudhaa fi chocho'uun barbaachisaadha. Deep breathing gochuun barbaachisaadha. Deebiis immoo exersaayisii akkas harka keenya ofirra dabarsinee harka keenya jijjiiruudhaan sombi keenya yookaan torsaal masliin keenya kun akka inni dalagu gochuun baay'ee somba keenyaaf nu gargaara jechaadha. Kanaaf ani waan kanattan fayyadame manatti garuu caalaatti kan na dhiphise maatii waan hin qabuu fi maatiitti akka hin dabarre waan sana ofirraa dhorkuun baay'ee irrachiisaa ture yeroo sana keessatti. Baay'ee galatoomee Dassuu kabajamtoota daawwattoota keenya turtii ogeessa fayyaa Dassuu Dabalaa wajjin taasisnu hordofaa jirtu. Akkuma sila jechuudhaaf yaalee gaaffilee qabdan yoo jiraate yoo nuuf ergitan Dassuudhaaf hin dhiyeessinaa. Turtiin keessan ammas nu waliin akka turu sinin affeera. Amma manatti gaafa namni tokko yaalamee qabamee gaafa mana jiru wantoota gochuu qabu amma kana haasaa turre. Gara hospitaalaatti si geessa ogeessa fayyaas waan taateef sana dura yaalii irratti sirmaata akka turte quban qaba. Haalli hospitaala keessa jiru iddoo koronaa vaayirasiin itti yaalamu haalli jiru maal fakkaata? Sadarkaa akka qabu nan tilmaama yaaliin koronaa vaayirasii kuni. Yaaliin taasifamu maalidha hospitaala keessatti nama koronaa vaayirasiin qabameef? Egaa baay'inaan sappoortiif keeriidha kan godhamu. Maaliif qoricha hin qabu waan ta'eef sappoortiif keeriidha. Inni jalqabaa yoo isaan bishaan dhuguu dadhaban nyaachuu dadhabanii sappoortiif keerii karaa IV fluidii kennuudha. Inni lammaffaa yoo isaan argansuudhaan oksijiinii ga'aa ta'e qaama isaanii keessatti fudhachuu dadhabanii oksijiinii sappoortiitti godhama. Yoo kanarra darbee immoo isaan hafuura deeffachuu, hafuura baafachuuf galfachuu dadhabanii oksijiiniidhuma sana fudhachuu dadhaban immoo gara ventileetariitti deemu jechaadha. Kanaaf sadarkaadhaan akka sadarkaa dhukkubsataan sun irra jirurraati kan maddeeni namoota sanaaf yaaliin kennama jechaadha.
Akka kanaan yoo guyyoota baay'ee turuu danda'u ventileetarii irraatiin dandeettiin isaanii dabalaa dhufe akka dhukkuba sanarra mo'ataa yoo deeme qaamni isaanii ventileetarii irraa gadi bu'anii amma tokko oksijiinii irra turanii sana booda immoo ofii isaaniitiin arganuu gara yookaan hafuura deeffachuuf baafachuuf galfachuuf gara danda'anitti deemu jechaadha. Yoo immoo ventileetarii irraa gadi bu'uu dadhaban immoo gara lubbuun isaanii darbuutti deemu jechaadha. Achumatti yeroo baay'ee amma kan dhageenyu meeshaaleen amma haakimoonni itti fayyadaman kanaan wal qabatee rakkoon adda addaa akka jiru hospitaala keessatti namoonni baay'een dhufuu isaaniitiin wal qabatee dhiibbaan ogeeyyii fayyaa irra jiru hospitaala keessa haalli jiru ogeeyyii fayyaa irratti inni mataasaayyuu dhiibbaa akka qabaatu tilmaama. Haala ture natti himte hospitaala keessa namoonni walirratti gaafa dhufan akkuma sila kaasne immoo qorichas hin qabu nama gargaaruu gaafa dadhabduu dhiibbaan hedduun akka jiru tilmaama ogeessa fayyaa wantoota kana yaaluurra. Otoo xiqqoo ishii perspeektiivii ogeessa fayyaa ta'uu nuuf kennite maal fakkaata? Baay'ee miirri isaa baay'ee nama gaddisiisasi nama dhiphisasi. Waa namoonni sun egaa magaalaan keessa jiru kun akkuma biyyaatti iyyuu steetii sadaffaadha dhukkuba kanaan rukutamuudhaani. Kanaaf namoota baay'eetu dhufe gara hospitaala jiru sanatti. Amma danda'ametti yeroo jalqabaa kan isaan godhanii namoota sana warra dhukkuba sanaan qabamanii bakka tokkotti walitti qabanii yuunitii tokkorra tursiisuudhaaf yaalanii turani. Inni kun bakka ga'uu hin dandeenye maaliif namoonni overflow godhe baay'ee isaaniitti dhufe gara hospitaala magaalaa kana keessa jiran garaagaraatti. Kanaaf maal godhanii convention centerii qabu turani. Convention centerii guddaa kan ta'e walgahii garaagaraatiif amma 40,000tti kan namoota dhufanii achi keessatti tajaajilamuu danda'u. Isaan kana bakka kana gara hospitaalaatti jijjiirani. Naannoo 200,000 kan ta'an siree achi keessa galchanii namoota sana gara sanatti fudhatanii akka hojjetaa fayyaatti immoo baay'ee dhiphinnis ture. Sodaanis ture maaliifi sodaan waan hin beekamne waan ta'eef dhukkubni kun tokkoffaa mallattoo isaayyuu hin beeknu ture sirriitti yeroo jalqabanii dhufe. Deebee qoricha hin qabu maaliin akka inni darbu hin beekamu ture baay'ee dhiphina guddaati ture. Akka walitti qabaatti sodaa yookaan anxiety of unknown isa jennu waan hin beekne irraa kan burqu sodaa guddaati ture jechaadha akka walitti qabaatti hojjettoota fayyaa keessa. Mee waa'ee dhukkuba kanaa irra hedduu xiqqootti fuulleffannee waa'ee dhukkubichaa haasofnu. Koronaa vaayirasii hakimoonni yeroo baay'ee wanti jedhan kan dhageenyu ammallee wantoonni hin baramne hedduutu jira. Dhukkuba kana barree hin finne waan jedhu dhageenya. Ati irraa dandamattee ogeessa fayyaatis itti deebitee jirta. Amma wantoonni haaraa waa'ee dhukkuba kanaa yaalataatiin wal qabatee ta'uu danda'a, mallattoo isaatiin wal qabatee ta'uu danda'a. Wantoonni amma dhiyeenya kana beeknu maalidhaa? Wanti immoo amma yoonaatti illee hin baramne yaala dhukkuba kanaa wanti rakkisaa taasisu tokko wantoonni hedduun hin baramiin jiraachuu isaati. Amma yoonaatti wanti nuti hin beekne maalidha? Egaa akkuma beekamu dhukkuba kana irratti riisarchiin garaagaraa geggeeffamaa jiru. Amma danda'ametti garuu waan beeknurraatii hiruu dandeenya jechaadha. Inni jalqabaa mallattoolee ariifadhee isaan irra deemuun barbaada. Keessumaatii kanarratti kan argaman namoota kan biraarrattis kanan arge jechaadha. Egaa innaa mallattoolee kana ilaallu dhukkubni kun namoonni tokko tokko mallattoolee iyyuu agarsiisuu dhiisuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo mallattoolee garaagaraa agarsiisu. Namoonni tokko tokko immoo mallattoolee muraasa ta'e agarsiisu. Isaan kana keessaati inni jalqabaa dhamdhamachuu dadhabu yookaan loss of taste and smell isa jennu jechaadha. Waan urgaa'u urgeeffachuu dadhabu, waan nyaannummoo mi'eeffachuu dadhabu inni jalqabaa. Inni lammaffaa namoonni tokko tokko irratti garaa kaasaa yookaan albaatii agarsiisuu danda'a. Namoota tokko tokko irratti immoo qufaasisuu dry cough isa jennu jechaadha. Dry coughiin kun egaa ana baay'ee kan rakkise yeroo dheeraa kan narra ture almost 7 kan narra ture isa kanadha. Inni kan biraan immoo sore throat yookaan qoonqoo keenya keessa dhukkubuu waan akkasii agarsiisuu danda'u.
Muscle painiin akkasumas jiraachuu danda'a. Ana baay'ee kan rakkise muscle painiidha. Akka nama busaan qabeetti qaama kana caccabse guyyaa 3 duraatii fi akkasumas immoo namoota tokko irratti immoo laddaa yookaan fiiverii isa jennu qaamni isaanii ufnaa olii oowuudha jechaadha mallattooleen isaanii. Waa'ee yaalii maalti jira isa jettee fi egaati amma ammaatti yaaliin garaagaraa yaalamaa jiru. Qorichi garaagaraa kennamaa jiru. Amma ammaatti definitiivii kan ta'e yookaan kana jedhamee kan murteeffame hin jiru. Garuu promisingii kan ta'e antibody testingii kan isaan geggeessaa jiranii namoonni dhukkuba kanaan qabamanii erga damdamatanii booda qaamni isaanii akka dhukkuba sana ofirraa ittisuu danda'u antibody isa jennu sana vaayirasii sana ajjeesuu kan danda'u qaamni isaanii produusii yoo godhe namoota kanarraatii fudhannee namoota warra dhukkuba kanaan qabame warra kaaniif yoo laanne isaan gargaaruu danda'a. Isa kana yaalameera namoota baay'een itti fayyaniiru. Garuu piroosesiin isaa xinnoo komplikeetii waan ta'eef namoota baay'ee maasii kan ta'e gargaaruudhaaf xinnoo rakkisaadha inni kun jechaadha. Ayyaachuma irratti mee waa'ee qorichaa xiqqootoo haasofne weerarri hedduun kanaan dura addunyaa irratti illee ka'een quba qabna. Talaalliin adda addaa qophaa'aa ture. Koronaa vaayirasii irratti ammas oduu adda addaa dhageenya. Iddoo akkanaatti yaalameera talaalliin akkanaa yaaliirra jira waan jedhu waan garaagaraati kan dhageenyu. Maaliif qoricha argachuun yookiin immoo talaallii argachuun hagas ulfaataa kan ta'ee fi amma yoonaatti tarii yoo quba qabaatte immoo wantoonni dhiyeenyatti hojjetamaa jiran riisarchiiwwan adda addaa yeroo hagamii keessatti qoricha qabaachuu dandeenya abdiin jiru maal fakkaatame? Waa'ee qorichaa dura jala dubbadheen gara talaalliitti deema. Qorichi akka walitti qabaatti qorichi vaayirasiidhaaf kennamanii baay'een isaanii baay'ee rakkisoodha. Qoricha sana develooppii gochuudhaaf yeroo baay'ee dhukkuba sana kan nu gargaaru yeroo dheeressuu kan danda'u yookaan immoo mallattoolee yookaan simtamii sana kan namarraati gadi hir'isan dhukkuba vaayirasiitiif kan hojjetamani malee kiurii gochuudhaaf dhukkuba vaayirasiidhaan dhufanii baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf HIV fudhachuu dandeenya vaayirasiidha. Hepatitis viral hepatitis warri ta'an isaan kuni umurii isaanii guutuu namoonni dhukkubsatu jechaadha. Kuni maali yoo jenne dhukkubni vaayirasiidhaan dhufan baay'een isaanii qoricha isaanii kireetii gochuudhaaf baay'ee rakkisoodha. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaa immoo qoricha tokko develooppii gochuudhaaf isteejii baay'ee keessa darba. Kanaaf yeroo fudhata. Gara talaalliitti innaa dabarru talaalliin hojjetame jedhee ani dubbisee argee yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetame talaallii waggaa 4 keessatti dalagame qofadha kan inni dhagaye. Talaalliin baay'een isaanii waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 fudhata talaallii tokko develooppii gochuudhaaf. Kanaaf piroosesii qaba jechaadha akka isaan itti waan sana dalaganii. Kanaaf yeroo fudhata amma nuti immoo ji'a 10 hin taane erga dhukkubni kun argameeti. Kanaaf yeroo fudhata waan kana piroodiisii gochuudha. Galatoomii Dassuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkasumas daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan immoo gaaffii tokko kan hordoftoota keenya irraa ergame si kaasuudhaaf deema. Gaaffiin kun silaallee tuquudhaaf waa'ee yaalti natti fakkaata. Abdallaa Hajii namni jedhamu madinummaa yookiin immunity isa jennu natti fakkaata. Madinummaa sombaa yookiin immoo akkuma waliigalaatti kan qaamaa dabaluudhaaf maalidha wanti gochuu qabnu yeroo weeraraa kanatti gaaffii jedhu nuuf kaase. Gabaabsitee nu deebiste. Baay'ee bareedaadha gaatii. Immunity support isa jennu sana jechaadha. Ani vitamin C fudhadheera. Vitamin C kan over counterii kan gurguraman biyya kanaati. Vitamin C fudhadheera. Nyaata vitamin C qaban baay'een isaanii immunity support godhu. Isaan kana fudhachuun baay'ee nu gargaara akka walitti qabaatti. Akkasumas immoo warri dhukkuba garaagaraatiin qabamne keessumatti immunity keenya warra gadi buusan akka HIV akka kaanserii ta'anii dhukkuba kanaan warri qabamanii of eeggannoo addaa gochuun isaan irraa eegama. Ayyee tole. Galatoomii kanuma mee gara akkana si deebisa gara biyya keenyaatti gara Itoophiyaatti
waan haala adeemaa jiru inuma quba qabda jedhee tayyaadha irra hedduusaa sadarkaa ammarra jirru dhiyeenya kana lakkoofsi illee namoota haaraa qabamanii dabalaa akka jiru argaa jirra ibsa guyyaa guyyaadhaan kennamurraa. Kun Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in biyyoota Horn of Afrikaa illee kan akka Jibuutii, Sudaan keessa illee akkasuma. Mee haala jiru kan biyyoota ati iddoo ati jirtu kana wal qabdee gaafa laaltu haala jiru namni hedduun naannoo kana hin jiru xiqqaadha lakkoofsi waan jedhuun xiqqooshii riphee jira. Tibba kana immoo xiqqoo lakkoofsa ol ka'aa jira. Waan maal taajjabde maal agarte akkamitti ilaalta haala Itoophiyaan keessa deemaa jirtu weerara kanaan wal qabate? Egaa beekumsa nan qabu yookaan information nan qabu baay'ee murtaadha baay'ee waa'ee biyyaa irratti sooshaal miidiyaa irraa waan dubbisuu irra kan hin darbe practically waan lafarra jiru hin beeku garuu namoonni of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e jala muree dubbachuun barbaada. Maaliifi biyya kana keessatti faasilitii baay'ee kan qabanii dandeettii baay'ee kan qabanii namoonni baay'ee waan rakkataniif biyya keenya yoo rukkute garuu baay'ee kanarra kan hammaate waan ta'uu danda'uuf namoonni of eeggachoo gochuu isaanii barbaachisaadha. Maaliif biyya kana amma isteetiin hundumti baay'een isaanii keessumatti isteetiin an keessa jiru ji'a lamaaf cufameera. Namni mana taa'e hojii hin deemu hin dalagu mootummaatii kaffala waan isaan nyaatan waan isaan ittiin jiraatan. Kana gochuudhaaf mootummaa biyya keenya hin danda'u. Oo dhukkubni kun ammaati yoo inni babal'ate. Kanaaf inni guddaan kan nuti gochuu dandeenyu ofirraa dhowwuu ofirraa ittisuu isarratti xiyyeeffannee hojjechuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e jala muree dubbachuun barbaada. Namoonni dhukkuba kanaan qabanii fayyuus hin danda'u fayyuu dhiisuus hin danda'u qaamni namaa garaagara waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Waa'ee du'aaf jireenya waan ta'eef jala muree kan inni dubbachuu barbaadu. Namoonni of eeggannoo gochuudha. Keessumatti physical distancing, social distancing, namoonni walirraa fagaachuun barbaachisaadha. Bakka gabaatti walirraa fagaachuun barbaachisaadha. Bakka transportii fayyadamnutti, baajaajii fayyadamna yoo ta'e, taaksii fayyadamna yoo ta'e, bakka bunaatti walitti geenya yoo ta'e, nama hollaa keenyallee yoo ta'e, eenyu eessa akka oole waan hin beekneef jecha of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Inni kun egaa baay'ee akka inni barbaachisaa ta'e jala muree dubbachuun barbaada. Ayyee galatoomii waan qabxii tokko kan waa'ee ogeeyyii fayyaa irratti of eeggannoo ogeeyyiin fayyaa gochuu qaban keessumaa meeshaalee of eeggannoo gahaa dhabuudhaan wal qabatee sirni fayyaallee akka kan biyyoota kaaniitti sirriitti kan gurmaa'e ta'uu dhabuurraa wal qabatee ogeeyyiin fayyaa maal gochuu qabu waan jedhu qabxii tokko akka naa kaastu nan barbaada. Isa dura garuu gaaffii tokkoon qaba kan hordoftoonni keenya nuuf erganii innis erga qabamanii dandamatanii booda irra deebiin qabamuun hin danda'ama kan jedhu hordofaan keenya Najaash Biyyaa jedhamu kan gaaffii siif kaasedha. Maal jechuudha dandamachuu yookiin recover gochuu jechuun fayyuu jechuudha namni fayye tokko immoo deebi'ee qabamuu hin danda'a waan jedhu kan irratti naa deebisiiti gaaffii gosa xumuraatti hin jedhu. Damdamachuu inni jedhu gaa namni tokko erga vaayirasiin sun irratti argame poozitiivii erga ta'e booda egaati akka waraansa yookaan waarii qaama keenyaaf vaayirasii gidduutti ta'u sanaanii tokkoon isaanii mo'amu jechaadha. Yoo vaayirasiin mo'ame nuti hin fayyina yookaan vaayirasiin sun du'ee qaama keenya keessaa ba'a. Yoo qaamni keenya mo'ame immoo nuti hin duuna jechaadha. Namni tokko dandamateera kan jedhamu namni sun irra deebee yoo ilaalamu yookaan teestidii innaa ta'u yoo negatiivii ta'e namni sun dandamateera jechuu hin dandeenye. Irra deebee qabamuu hin danda'u inni jedhu gaa amma ammaatti qorannoon geggeeffamaa jira. Namoonni irra deebamanii qabamanii jiru jedhamee kan barreeffame dubbiseera. Namoonni irra deebanii qabamuu dhiisuu danda'u kan jedhu namoonni irra deebanii lammata hin qabamnes immoo akka jiranii akkasitti akka ta'u nan yaada. Inni guddaan namoonni irra deebanii hin qabamuu isa jedhuu fi gaaffii kana deebisuudhaa fi immunity develop godhaniiru moo hin goone isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Immunity innaa jennu immunity gosa lamatu jira.
IgG kan jedhamuu fi IgM kan jedhamu jechaadha. IgM inni jedhamu immunity ta'ee namni vaayirasii sanatti exposed innaa ta'e qaama keenya keessa jiraachuu isaatti react innaa godhu qaamni keenya IgM sana produce godha jechaadha. Erga dhukkuba sanarraa damdamanne gara fuula duraatti deebi'ee dhufee qaama keenya yoonni qaama keenya seenuu barbaade qaama keenya irraa attaakii godhee ofirraa dhowwuu akka danda'u kan qaamni keenya danda'u IgG sana develop godhe jechaadha. So namoonni amma kana namoota dhukkuba kanaan qabamanii erga fayyanii booda IgG sana develop godheera moo hin goone qaamni isaanii isa jedhu ilaalamaa jiru. Anillee akkasuma dhiiga kenneen jira amma waan isa deebi'ee amma natti himama jechaadha yeroo murtaa'aa keessatti. So IgG sana yoo develop godhe qaamni keenya ofirraa dhowwuu dandeenya kan jedhu amantaa akkasiitti jira jechaadha amma ammaatti. Garuu definitiivii kan ta'e namni hin qabamu inni jedhu ammallee adda hin bahin jira. Baay'ee galatoomi gaaffii sila kaasuudhaaf yaalee xumura irratti ati ogeessa fayyaatis vaayirasii kana irraas dandamateetta waan ta'eef ogeeyyii fayyaa tarii meeshaa gahaa osoo hin qabaatiin sirna haala mijataa keessatti dhukkubsattoota yaalaa jiraniif dhaamsati dhaamtu irra nu buusutii kanaan xumura. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee chaalenjiidha yeroo kana keessatti fayyaa keessatti dalaguuni du'aaf jireenya waan ta'eef baay'ee nama dhiphisa. Garuu amma danda'ametti personal protective equipment warra jennu PPE warra jedhamu sana asiillee baay'ee shortageetu jira. Akka irra deebinetti fayyadamnu gaafatamneerra akkasis gooneerra. Kanaaf amma danda'ametti of eeggannoo gochuudhaan egaati kaayyoo dura baratanii biyya yookaan saba keenya tajaajila jedhanii erga murteessanii ba'aniiti waan sanaa fi kutannoo qabaatanii akka isaan jabaatanii of eeggannoo godhanii PPE barbaachisaa ta'e uffachuudhaan akka isaan uummata isaanii tajaajilanii asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Ogeessa fayyaa akkasumas illee vaayirasii kanarraa qabamtee kan dandamattee muuxannoo kee dhuftee BBC Afaan Oromoo irratti kallattiidhaan waan nuuf qooddeef maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaatiin hedduun si galateeffadha. Dassuu guddaa galatoomi. Isinillee ulfaadha carraa kanaan uummata kootiif waan hin gargaara jedhu dubbachuu kootiif baay'een gammade. Isinillee baay'ee galatooma ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kan kallattiidhaan isin biraan gahaa turre kanarraa asuma irratti goolabnee jirra. Torbee immoo akkasuma dhimma biraa irratti keessummaa biraa qabannee kan deebinee dhufnu ta'a. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Ani bakka laatoomaan ture yeroo gaarii.